والأبدين إيراني في أمريكا جدو صداتا ما ترى كنو أهي إفابه إيجالي أكم جرتو كبجمتو تداوتو تكينيا يوتيوب تنرتيجا جويا هراتي كاسي تاتي إيراني في أمريكا جدو تتعرف في باه جدو جلسا يرو أنت هاجرو جلبوني كان يسنوردم نوستوفسيونو تا أكو بيكموجا لولي أمريكا في إيراني جدو تي صداتا ما ترى جنما هرا جتشون غافا جويا دمي سجالي أكلا كوسا أوروباتي غافا جويا دمي سديتي هرا كانت أهي كنو جلكبير إفتي بهرة جتشولا إسرائيلين يرو جنما هرا لوكاس ميسايلاتين إيراني رتراوتو إيراني سي دوب ديفيسا إسرائيلي دا في باه جدو جلسا بكا كامبين أمريكا أرجم هندتي ديبي كنتي تجتشولا غرا فولراتس مالكتو أوديفنو وقت توافي أوات بوني سنكابسينا أزينس channel كينيا سبسكرايب نفقدا نوجنين تا أكاونتي كينيا سي فالو نوجدا نوجنين تراسينين جنة. إرجع لولا كنا جلكبه بولشان إسرائيلي بنجامين نتنياهو biyyoonni garagaraa biyyoonni guddatan lola kana irratti yeroo isaan nu gargaaruu qaban amma jedhee ergaa wayyaanaatiin dhaamsa dafaa naga qabaa biyyoota hundaaf dabarsuutti jira. Egaa Tiraampinii nuti egeree Ameerikaatiif lolaa jirra malee ofummaa yookaan olaantummaa keenya agarsiisuuf miti. Kanaafiyyuu uummanni hundumtuu nu gargaaruu qabu. Asirratti jeneraalonni Ameerikaa hedduunis du'uu danda'u. Namoonni murtaa'es du'uu danda'u garuu nuti egeree Ameerikaatiif kan lolaa jirru jechuudha jira. Kanarrattis dabalees ammas uummata Iraaniitii fi waamicha yeroo kanatti fayyadamuudhaan mootummaa keessan kan ofirraa kuffisuu qabdu yaada jedhuuni itti ergaafii jira. Iraaniin immoo gama isheetiin nuti silumaa qophaa'uudha sodaa tokko illee hin qabnu. Ameerikaa biyya akka waaqaatti ilaaltu kana nummoo sagachiifnee agarsiifna. Maalummaa keenyatti agarsiifna. Pershiyaadha nuti. Persiyaan immoo nuti qaroomina waggaa 2000 duraatiin qabna yaada jedhuuni gara fuulduraatti deemaa jirti. Biyyoota Arabaatiinis of eeggadhaa akeekkachiisa jedhuuni itti kennite. Namoonni kamuu gara Ameerikaa dhaabbachuu barbaadan garuma Ameerikaatti isin kun yaada jettuun kennaa jirti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo ammaa kana yeroo hundumaa jala buunee hordofnee isin dhaggeessifna. Isinis akkaawuntii keenya follow godhaa nu faana bu'aa isiniin jenna. Annasrii Wallaggaati. Lola Ameerikaaf Iraaniin walirratti banan hordofe Iraaniin duubdeebii Ameerikaadhaaf kenniteeni buufata kaambii Ameerikaa bakka adda addaa jiru irratti rukuttaa gaggeessaa turte. Isaan keessaa kan baha giddu galeessaa naannoo Bahareenii fi Qatar keessatti kan argamudha. Viidiyoon agarsiisu kun egaa yeroo Iraaniin buufata waraana Ameerikaa Qatar keessa jiru rukuttee Qatar immoo ofirraa buusuuf yaalaan Qataruma mataa ishee irratti rukuttaa gaggeessite kan mul'isudha. Odeeffannoo waqtaa akkasii argachuuf mana keenya follow nu godhaa. Annasrii Wallaggaati. Egaan namoonni hedduun gaaffii Ayatollah Ali Khamenei yookaan mootummaan kan Iraanii yeroo ammaa kana lubbuudhaan jiramoo hin jiru wanta jedhu deddeebisanii gaafataa jiru. Kanarraas baruudhaaf irra deddeebi'anii gaafataa jiru jechuudha. Kana ilaalchisee ibsa gama lamaan kenname qabannee dhiyaanneerra. Tokkoffaan gama Israa'eliitiin. Israa'eliin akkuma beekamu irra deddeebitee akka ajjeeftee dudubbattus garuu ragaa quubsaa qabattee achas ba'uu hin dandeenye. Garuu informationiin ba'an akka kara isheetiin jirutti akka namni kun harka ishee keessatti miidhameedha. Gara Iraaniitiin immoo informationiin jiru homa rakkoon tokko yoo hamma akka irra hin geenyee fi bakka nagaa akka jiru ibsamaa jira jechuudha. Amma gama lamaaniin informationiin kennamu shakkii irratti kan hundaa'edha malee dhugaa qabatamaan hin jiru. Akka dhugaa sirrii isaa qabanneen isiniin geenya jechuudha. Egaan isinis odeeffannoo waqtaawaa akkasii argachuuf mana keenya follow nu godhaa. Annasrii Wallaggaati.